Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Qubee TV oduu qubee sa'aatii kanaa isinitti himaa oduu waliin an Sabilee Alamuuti. Ameerikaan lammiilee ishee Sudaan keessa akka ba'aniif gargaarsa Itoophiyaan gooteef galateeffatte. Pirezidaantiin Ameerikaa ammaa Joo Baayidanii fi ministeera dhimma alaa Ameerikaa duraanii fi gargaaraan ministeera dhimma Afrikaa Ambaasaadder Tiiboor P. Nagaan haasaa toora tiwuutara dhuunfaa isaanii irratti taasisaniin Itoophiyaan lammiilee Ameerikaa Kaartum keessaa baasuun yeroo rakkinaatti michuu dhugaa Ameerikaa ta'uu agarsiisuu isheetiif galateeffatanii jiru. Mootummaan Ameerikaas adeemsa dippiloomaatota Sudaan keessaa baasuu irratti mootummaan Itoophiyaa fi raayyaan ittisa federaalaa deeggarsa taasisaniif galateeffateera. Dhimma kana ilaalchisee ibsa pirezidaantiin Baayiden kenneen Itoophiyaan hojii dippiloomaatota Ameerikaa fi maatii isaanii Sudaan keessaa baasuuf deeggarsa taasisteef galateeffatan. Tiiboor Nagiin gama isaatiin adeemsa dippiloomaatota Ameerikaa Sudaan keessaa baasuuf uummata Itoophiyaa deeggarsa taasiseef galateeffataniiru. Itoophiyaan biyya michuu dhugaa Ameerikaa ta'uu ishee heeruun yeroo rakkoon Ameerikaa mudatu yeroo hedduu deeggaruun beekamti. Itoophiyaan haleellaa shororkeessummaa fulbaana 11 Ameerikaatti raawwate irratti Ameerikaaf deeggarsaa fi miiltummaa agarsiiftee akka turtes yaadachiisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kenne irratti ibsa kenne. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kenne kana beekee sirni Itoophiyaa haala marii nagaa fakkeenyaa fudhachuu isaa mirkaneessuu kan danda'u yoo ta'u, kunis hirmaannaa yoo giddu galeessa qaama sadaffaa walaba ta'ee fi adeemsa guutuu keessatti iftoomina eeguuf waadaa galuu kan dabalu ta'uusaa mirkaneesse. Kunis nagaa waara naannichaatti buusuuf tarkaanfii murteessaa fi gaariidha. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa keenya shanee jechuun maqaa jaarmiyaalee keenya waraana bilisummaa Oromoo jedhamee waamamu isa waraanni bilisummaa Oromoo cimsee mormuun moggaasni biraa kamuu sirrii akka hin taanee fi eenyummaa fi kaayyoo keenya dogoggoraan ibsuu yaalii ta'uu isaati jedhan. Sirni odeeffannoo sobaa gosa kana tamsaasuun akka dhaabu ni gaafanna. Ergaa wallabdeen kun eegalee as walirraa hin cinne marii karaa nagaa akka furmaata tokkicha danda'amutti waamicha dhiyeessaa ture. Nuti yeroo hundumaa eegnee turre furmaanni waraana hinawwine bu'aa uummata Oromoo yookiin uummata bal'aaf sirnichi dhumarratti dhugoomsa wal fakkaatutti dhufu arguun nama gammachiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo marii ijaarsaa irratti bobba'uu fi furmaata karaa nagaa komii fi hawwii uummata Oromoo furuutti hojjechuuf kutannoo isaa kan hin raafamne ta'ee jira. Guddinni kun haqa walqixxummaa fi hiree murteeffannaa hordofuu keenya keessatti boqonnaa jijjiirama jalqabaa akka ta'u abdii qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee kana qaamolee lamaan itti gaafatamuu irraa ga'uuf carraaqa karaa hawaasa dimokiraatawaa fi nagaa waraana itti fufsiisuu qaba. Artist Zarihuun Wadaajoof koreen sirna awwaalcha isaa raawwachiisu hundeeffame. Sirni awwaalcha Artist Zarihuun Wadaajoo sadarkaa olaanaadhaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma kaleessaa baasii yaalii isaa danda'ee yaalsisaa ture. Sirna awwaalcha isaas sadarkaa olaanaan raawwachuuf koree hundeessuun qophii xumure. Raawwii sirna gaggeessaa isaa ilaalchisee koreen toora sirna awwaalcha kanaaf hundeeffame miidiyaaleef ibsa ni kennama jedhame. Komishinii mootummaa naannoo Oromiyaa wabeeffanne. Finfinnee keessatti daldalli boba'aa kaffaltii dijitaalaa qofaan raawwatama jedhame. Finfinnee keessatti guyyaa har'aa irraa eegalee daldalli boba'aa filannoowwan kaffaltii dijitaalaa qofaan kan raawwatamu ta'a. Kana hordofuun baankiin daldala Itoophiyaa teekinooloojii Eegililaayoon jedhamu waliin ta'uun daldalli boba'aa buufata gaazaa 900 ol ta'an irratti moosaajii nadaaj jedhamu fayyadamuun akka raawwatamu kan dandeessisu hojiirra oolche. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara oduu biyya alaatti darbina. Biyyi Ingiliz dippiloomaatota ishee Sudaan keessa jiran baasuu ishee beeksifte. Akka ministeerri muummee Ingiliz Riishi Sunak jedhanitti waraanni Sudaan keessatti deemaa jiru walxaxaa fi ulfaataa waan ta'eef dippiloomaatota isaanii biyyattii keessaa baasuuf tarkaanfii fudhachuu isaanii beeksisan. Dhiiga Sudaan keessatti dhangala'aa jiru dhaabsisuu fi nageenya lammiilee Ingiliz Sudaan keessatti hafan biroo mirkaneessuuf ni hojjenna jedhan muummeen ministeera biyya Ingiliz. Kanaadaanis gama isheetiin hojii dippiloomaasii Sudaan keessatti yeroof dhaabuu ishee beeksifte. Ejensiin ala naannoo gamtaa Awurooppaa faalamni qilleensaa waggaatti daa'imman 1,200 ol ajjeesuu beeksise. Ejensiin ala naannoo gamtaa Awurooppaa faalamni qilleensaa waggaatti daa'imman 1,200 ol ajjeesuu qorannoon mirkaneesse jechuun beeksise. Eiffel Tower magaalaan ifa waggoota kurnan keessatti faalama qilleensaa hamaa ta'e waan mudateef muddee sagal bara 2016 Faransaay Paaris keessatti dhukkee xixiqqoon kan samii gubbaa irratti argame mul'istuudha jedhame. Faalamni qilleensaa ammallee guutuu Awurooppaatti waggaatti daa'imman umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'e
1,200 ol yeroo malee du'uu fi carraa dhukkuba yeroo dheeraa umrii isaanii booda akka dabalu dhaabbanni naannoo gamtaa Awurooppaa wiixata har'aa ibse. Fooyyeensi dhiyeenya kana mul'atu sadarkaan faalama qilleensaa ijoo biyyoota Awurooppaa hedduu keessatti mata jabinaan qajeelfama dhaabbata fayyaa addunyaa ol ta'ee jira. Keessumaa giddu galeessa baha Awurooppaa fi Xaaliyaan keessatti jechuun miseensota gamtaa Awurooppaa 27 dabalatee biyyoota 30 ol irratti geggeesseen booda ibse. Gabaasni kun biyyoota industirii gurguddoo Raashiyaa, Yuukireenii fi Yuunaayitid Kingdom kan hin uwwifne yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii waliigala ardii kana ol ta'uu akka danda'u agarsiisa jedhame. Rooyitersiin wabeeffanne. Raashiyaan magaalota kibbaa Yuukireenii Kiyersonii fi Beerisalv rukuttee gara gamoo 30 ol barbadeessuun namoota nagaa hedduu madeesse. Naannoo Kiyerson keessatti Yuukireen gara qarqara baha lagaa Diimpiroo waan tarkaanfatteef Raashiyaan haleellaa kana irratti akka fudhatte Aljaziiraan gabaase. Dhaabbanni qorannoo waraanaa Ameerikaa dilbata kaleessa akka jedhetti gabaasa bilgaroota waraanni Raashiyaa maxxanse akka agarsiisutti humnoonni Yuukireenii qarqara baha lagaa kana irratti ejjennoo qabatanii jiraachuu ibse. Egaan daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan oduu qubee ture. Oduu qubee waliin Ansabiliyaa Lammuutii. Qophiileen qubeetii fi afaan itti fufuu turtii gaarii.